Taanuun qondaalli waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa tokko waa'ee mootii Abbaa Jifaar feesbuukii dhuunfaa isaarratti barreessuun hojiirraa ari'aman. Zalalam Boruu ogeessa koominikeeshinii olaanaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ta'u, waggoota hedduuf miidiyaa akka OBN fi FIB keessatti gaazexeessummaan hojjechaa ture. Torbee darbe keessa masaraa mootii Abbaa Jifaar erga daawwatee booda miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaarratti barreeffama dhimma mootii Abbaa Jifaarii fi haadholii warraa isaaniitiin wal qabatu suuraa isaa siree mootichaa irra taa'uun ka'e waliin kan maxxanseen qeeqameera. Boodarras hojii isaa irraa ari'ameera. Zalalam turtii waa'ee keenya maatii olaanaa waliin taasiseen maal akka uumame akkanaan hima. Ani masaraa Abbaa Jifaar wayitan daawwadhu waan dhaga'e irraati kan inni barreesse. Egaa waan sanas gaafa barreessani akkuma dhaloomamu tokkotti jaalalaatiin barreesse malee akka hagas mara hojii Abbaa Jifaar garummaa Abbaa Jifaar dhiyeessuudhaaf hin turre. Haa ta'uti miidiyaa hawaasaarra waan kun guyyaa naguma ture galgala halkanii kan inni jijjiirame akkaataa kamiitiin akka isaan kana akkas godhan hin beekne. Seenaa Oromoon Abbaan Jifaar qoddate Oromoo hunduu qoddateera. Anis akka Oromoo koomitti seenaan Abbaa Jifaar seenaa kooti jedheen jaalalaanidha malee kan ilaale. Egaa yeroo dubbiin jijjiiramu maaliif akka jijjiirame nanaan seera dubbachuudhaaf. Waan kun garantaanitti jijjiiramuu gaafa baru waan sana ergan balleessu booda dhiifama gaafadheen ture. Namoonni baay'ee arganii dhiifama gaafachuuf arganiiru jedheen amana ammas yoo barbaachisaa ta'e ammas dhiifama gaafadheera. Isa booda gara waajjiraatti gaafa deemu wiixata ganama meeshaalee sirra jiru gashiiti naan jedhaniini. Mammaatti xalayyaan qaqqabe homtuu hin jiru. Afaan wanni sitti himame maali? Afaanii waan natti himame humni namaa meeshaalee sirka jiranii akka gashiitu ajajameera naan jedhe. Xalayyaan hin jiru maaliif jennaan hin beekne gaafadhu naan jedhe. Abbaa hoogganaa koo gaafannaa anillee hin beekne hoogganaa olaanaa manichaa gaafadhanii hoogganaa olaanaa manichaa na dubbisuuf fedhii hin qaban ture. Kanumaan inni dhiisee bahini. Ati waajjira pirezidaantii keessatti ga'een hojii kee maali? Haalli qaxarrii kee hoo kontiraata moo dhaabbataadha moo akkam? Waajjira kanatti ogeessa olaanaa koominikeetara olaanaa jechuudhaan qacarameen kontiraataanidha. Amma sababa miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa kee irratti waan kana barreessiteen hojii kee dhabdee akkaataa wantoonni miidiyaa hawaasummaa kana irratti illee itti hiikaman irratti waan sirra ga'e kanarra waan dhaamti yoo jiraate. Ani amma nama tokkotti yoo dogoggora ta'e dogoggoruu kootti illee amanee ifama gaafadheetan ture karuma miidiyaa hawaasaa. Haa ta'uti biiroon ammoo wanti miidiyaa hawaasaa irratti haasa'ame kun dhugaamoo dhugaa miti ta'ee jedhee taa'ee na dhaggeeffatu otoo qabuuti tokko nan dhaggeeffanne karaa namootaallee gaafataan ture. Hiree akka kana naa kennuudhaaf eeyyamamoo hin taane ani arrabseeraan jechaas hin jiru garuu ammoo waan ani godhe sirriidha jechaa hin jiruuni. Waan ani gaariidha godhee yookaan immoo akka kootitti godhee fudhadhee namoonni biroo waan hammeessaniif qofa balaansii sanaatiin hojiirraa dhaabadhu jechuun baay'ee natti dhaga'ame. Waajjirri koominikeeshinii magaalaa Jimmaa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti barreessee tureen gaazexeessaan kun barreeffama isaatiin mootii kabajamaa fi jaalatamaa kana xiqqeessee arrabseera jechuun tarkaanfiin fudhatamuuf adeemsa irra jiraachuu eeree ture. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Mogas Hidhee hojjetaan kun maqaa waajjira kanaa fayyadamuudhaan mootii Abbaa Jifaar waan xiqqeessee fi sababa biroon hojiirraa ari'ameera jechuun BBC'tti himaniiru. Mootii Abbaa Jifaar uummata naannoo sanattis Oromiyaa irratti kabaja qaba. Jireenya dhuunfaa isaanii keessa galanii waan ni barreesse ala deemaa maal jedhaa hin jedhu argachuu dandeessan. Balleessaa maqaa waajjira pirezidaantiitiin namoota kamirrattuu Abbaa Jifaar dhiisitii namoota kamuu tuquun qabu. Nuti isa duwwaa miti duras performaansiin koominikeeshinii waajjira keenyaa dadhabaa waan ta'eef qorannaa duraas qabna. Isuma walitti dabalatee daganaa hojjetaa miti kontiraata malee hojjetaa dhaabbitii miti.